Hedduu kora bareedaa maree bareedaa ture isa kana kan inni jedhuu fi dhimma Oromoo mareedha. Miseensallee haa taanu malee miseensi keenya dhimma Oromoo mareedha. Waa'ee garee Oromiyaa mari'ataa jechuudha. Har'a kora keenya ka xumuraa kora hawaasaati. Kora maree hawaasaati. Kora maree hawaasaa kanarratti haala yeroo laalchisee hojii biyya keessaa laalchisee alaaf keessatti maal gochuu qabnaa itti fufinsuma kora keenyaa kan miseensa irratti maree irratti immoo hawaasis akka yaada nuuf kennuuf guyyaa kanarratti beellama kana qaban jechuudha. Kanaaf dhageenyee waamicha adda bilisummaa Oromoo, waamicha waraana bilisummaa Oromoo fi waamicha qabsoo kana kabajanii warri bakka kanatti argamtan ammallee ulfaadhaa galatoomaa galati keenya immoo walumaa galatti bilisummaa uummata Oromoo haa ta'u jedha maqaa dhaaba kanaatiin. Sagantaalee adda addaa wal duraa duubaa qabnaa. Ka duraa akkuma aadaa keenyaa tokko maaleffannetti walgahii adda bilisummaa Oromoo bifa fedheenu bifa hawaasaa bifa miseensaa yeroo jalqabnu jaallan keenya warra waltajjii kana dubban bakka kana dhaabbannee biyya keenya dhimma uummata keenya akka mari'annuuf warri dhiiga isaaniitiin karaa kana fanye har'a baay'ee isaanii keessa jiran isaa kana yaadachuun dirqama ta'a. Kanaaf daqiiqaa tokkoof yaadannoo mootota darban kanaa oolaa jechuudha. Achi keessatti guyyaa irraa akka addaatti jaala tokko maqaa dha'uu barbaada. Jaalli kuni barreeggaddaa waltajjii kanarra yoo dhuma kana barreeggaddaa kora sabaa barreeggaddaa kana waltajjii kanarra waliin turre maqaan isaa falmaa sabaati maqaan qabsoo isaati. Jaalli kun dhuguma falmaadha. Garuu falmii uumamaa moo hin dandeenye akka carraa ta'ee dhukkuba isaatiin addunyaa kanarra duraa boqoteera. Akka kanaatti deebii kan waliin irra sababii ta'eef nutillee yaadannoo gooneerraa garuu hawaasi keenya jaala kana falmaa sabaa yookaan Nuuraddiin Adam Torontoodha jiraataa ture. Bara dheeraa qabsoo kana keessatti dabarse bara dheeraa waa wayii hedduu keessa ba'ee iddoo kana qabsoo kana warra asii keessaa tokko ture. Jaalli kun har'a nu gidduu hin jiru. Dhukkuba isaatiin nurraatii boqotee isas akka nam tokkotti waltajjii kanarraa har'a sababii dhabneef yaadannee bira dabarraa. So walumaa galatti jaallan nu bira hin jirre daqiiqaa tokko yaadannee. Afan menurut semua. Afan menurut semua. Adil semua orang hajirat. Bukan hajirat. Erop semua orang hajirat. Hukum umat orang dijalasina. Hukum umat orang dijalasina. Anu makan tu mah hindi kamu. Anu makan tu mah hindi kamu. Anu makan tu mah dengan gula apa na? Oke, kalau ada semua orang bakal gila. Kita ada semua orang bakal gila. Tony Hussein kanatti aansuudhaan qophiilee irra qabdu keessaatii kan duraa hogganoota adda bilisummaa Oromoo qaama olaanoo keessaa Jaal Odaa Tasee nu gidduu jira. Jaal Odaa Tasee miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromootii fi itti gaafatamaa turtii jaarmiyaa siyaasaa biyya alaati. Jaal Odaa akka nu ga'e naasimadha. Jaallan miseensota gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo akkasuma nu gidduu jiru isaanillee naasimadha. Isaan maanguddooti bakka jiranitti galii maanguddooti keenya sababii dhimma adda addaatiif asitti argamuu hin dandeenye dhimmoota farqii dhimmoota ariifachiisootu jiru sababii ta'eef isaanillee bakka jiranitti walii jechuudha. Dhimma haala yeroo
ilaalchisee sochii biyya keessaaf alaa ilaalchisee walumaa galatti boor maal ta'a maal gochuudhaaf keenya maal gargaara hawaasa keenya kanarratti isa jedhu jaalladhaan bakka bu'aa dhaabaa boodarratti ibsa bal'aa nuu godhaa maree yaada gaafii deebii bal'inaan ni gaggeessinaa. Sana dura garuu qophii dubartooti keenya caayaan naannoo keenyaa qophii tokkotu qabannoof himanii qophii kun akka qophii bashannanaatis akka qophii barnootaatis kanaaf meetuu dubbiitti hin galiin dura waan isaan irraa dhageenyatu jiraataa jaallan dubartoota naannawa shamarran amma isaan qophaa'anitti amma isaan qophaa'anitti waan bira hin dabarre eebba maanguddoo Oromoo waliin ibsa yeroo tokkotti seenu Oromoo waliin ibsa kanaaf eebba maanguddootaa of eebbisiisa. Maanguddoota sadii gara kanatti waamaa Jaalmaa Mattamaarii Asnoo Baatuu Bobbabaan Asmaan Asnuubaa fuuldura kanatti asuma fuuldura kana dhaabbachuu dandeessu. Obbo Lammii Shanaa Obbo Sulaa Dhiiree akan isu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma alhamdulillah rabbil alamin musulman terjadi ini wayane wanya cukup Allah malak abiwan aman kepawan ini rabbil ibit tigo deh gugubat ramu diharni bagar kina sibuke bagai artinya ini orang bola akan alala sebagai kebenaran kita insyaallah oleh bigallah galle asbete semua orang kebahagiaan aman ini wade belle kana polisi gara rahu watak kishatin ali bin sawna takumma kenya hajaba bolin hadis ilmail mo sayyirat bin nura wade gammat sari mahakar semua bolin hadis assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagayaan bulchani baga nagaan nuuduttan akkamiin jechaa isin jira baga nagayaan nuuduttan dhageettanii jiru dura walgahii keenyatu walgahii nagayaa haa taatu dura diina abaarra diini keenya tikire cab tikire bad lafa keenyarraa kai lakki keenya si jibbi namni keenya si jibbata abuufa jibbata isa jaatanii jechasan ini jirtaniiyyu wadii kan buqqan wadii kan jib wal'aad lafa keenyarraa bad lafa keenya ammaata nuti itti falmatu jirra lafa namaa falmanne yaalatti keenya nagaa Dina nami ilan wasi ya Rabbi Rahman yoku kana tujira ya Rabbi Rahman ya Rabbi Rahman ya Rabbi mulka kena nuken kakena farmanne lamale la makale karne farmanne pinne kena farmanne ya Rabbi nukusi ya Rabbi jaran tanu gonse ya Rabbi lugate namballesi ya Rabbi lugate namballesi yette nubira raban yette ammoti kena kana nubati nukusi ya Rabbi nukusi ya Rabbi nugargar ya Rabbi nika kena raban ya Rabbi nugargar khayo kanna hindi lito naga
Adagaan no siya nagagawa. Ya Rabbi aku maaf akhirnya naman barban. Osta itong Kenya जो लेके ये हमारे ये के बाद अटक गई लेगा और गाड़ी मार्केट में बात कर सब के ये हमारे ऐसा ना मुकाज नमो तो लाकेnya Nutina karida sabakenya kenya sarra sabakenya mukaji maka investment itu nukenya ke sarra mukaji ya rab ya umma wonste ko tangamne awelina hunna didatun rakas awelina hunna digat hajasis apura robo sa jolen kenya tinumaji to apura robo igal robo sa angala jusuran at hunna nu tay dina kenya rakas ang kulun dawat nurawat Angga ragu rawat. Bekan ki warbaran tadi tadu bersisa. Warin barang di barang. Nature cakap ni nuagot, sarari nuagot. Kawan itu korban nuagot. Ini kenya acap. Ini tikre rabat dia kenya kesa. Lafti kenya nufareli. Susi kenya nufareli. Angkong kenya nufareli. Harakana hulli kesa nadara. Wakairo. Iberakko kanja sabakenya nuagot. Oromo warinyan ni nagara. Wanyata ni ada laga. Oromo tokkata, agarkenya tokkata, yanikenya tokkata, politikana nam tokkata, amantina nam tokkata, Oromiyan bir kenya. Nama tokko, amantin sakarate nam tokko politikana wakil mufar, wakil rarisan mufar, kumpuman muhajaba, adi wala wakil mufar. Aye, akam yo. Maganaga dele maganaga wala jiro. Aye no kolcha. Au kolcha. Amale no kolcha. Barin naga, ele naga, tu naga, teksa ule gading naga, gasa jatin naga, eka budan naga, naga band naga, warra bi naga, orla gand naga, kena gosa naga, gosa namin naga, biya num naga, naga nuhato, gratis naga gratis jana gratis tokumato, gratis ararato, gratis pedusumato, gratis ugato, ugan hawagato, uga kenya wanga hatigati, uga kenya nuar kafurat, iya kenya nuar kafurat, dina kenya nurakas, bayaf naga nuakin, alamana nuati. Haye to kichawa waka kura chawa koromo, waka bukko sibina, waka shanangada, waka sagal tamal karba, waka sabgam borana, waka kito kurati, waka sikhe ayo, waka naga ambara barat kata murthe naga nubiddi waka hokuban se ako, ande me naga nagar, andu ekabanagar, andu le mirga nagar, oromo yana bidu somteata, paniya. Makudri galatoma ulfata sagantaan amma sinne keessa waati konserveessa sagantaan dubartoota entertainmentii kana jedhee dhaamsa dhaqabu dhaamsa gurguddaa qabu inni kun akka kanatti akka sirraa'uun barbaada kanatti aansuudhaan keessummaa tokkotu jira gidduu keessummaa kun ergaan qaba jedha ergaan hojii jaallee alaatiseetii मैं राधा केन्या केशमान केन्या डॉक्टर मोसिसा आगा डॉक्टर मोसिसा नमस्कार wan sida unati diga unamni wabe wan nabu roda kifata Nanageessu akka mooltanii waanan sirreessu dhaamsan qaban jedhetu ta'in dhaamsa nuudhaabii kottuutii jedhanii natti himanii isaantu natti hime malee anatu dhaamsan qaba jedhe miti kun naaf sirreessa
warri asitti isin na fuuldura jirtan kun baay'een keessan qabsaa'ota miseensota adda bilisummaa Oromoo fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo kanneen qabsoo kana keessatti gubattan, kanneen waraana turtan, madooftan, kanneen hidhamtan, kanneen sammuun keessan yeroo hundumaa waa'ee bilisummaa Oromoo yaadu. Nama kanatti dhufee waa'ee qabsoo bilisummaa Oromoo asitti himuun anarraallee hin eegamu. Wanta baay'ee waan dubbadhu hin qabu. Maaliifi akkuma intalli haadha ciniinsuu barsiiste akka jedhan akka hin taane. Isin na caalaa beektu, ani isin caalaa beekee miti garuu yeroo inni natti himu dhaamsuma gabaabduu qabxishan qabsoo saba keenyaa qalbiin keenya achi jira, biyya jira. Asaa jiraan iyyuu malee qalbiin keenya uummata keenya isaa hidhamaa jiru, ajjeefamaa jiru, qe'eerraa buqqaafamaa jiru, lafti irraa fudhatamee kan goru dhabaa jirurraa bakka sana jira qalbiin keenya. Kana gochuudhaaf immoo warra as jirru kun maal gochuu dandeenya? Maali kan nuti goonu? Hojii manaa yookaan homework hunda keenyaaf ta'u kennuu yoo danda'e jedheetanii qabxii shanan tokkoon qabadhee dhiyaate. Isaan kuni qabsoo bilisummaa saba tokkoo milkeessuudhaaf wanta murteessoo ta'an waan shan kan natti ife. Isa kanan dubbachuu barbaada. Inni tokko inni jalqabaa sammuu bilisoomsuu, sammuu qulqulleessuu, dammaqiinsa sammuu. Wanti hundumti sammuurraa jalqaba akkuma beektan. Yoo waraana leenjisuu baattan dura sammuu leenjisuu beektu. Dura sammuu isaa miicu. Lafa waraanaa otoo miicuu dura sammuu isaa brain wash godhanii miicu. Namni sammuun isaa miicamiin tokko dhaqeellee diinatti dhukaasuu dhiisee fira isaatti galagalee dhukaasa. Kanaaf nu warri biyya alaa jirru kun sammuu keenya bilisoomsuudhaaf, sammuu uummata keenya bilisoomsuudhaaf maali kan nuti gochuu dandeenya? Wanti nu harka jiru waa hedduutu jira. Yeroo ammaa sooshaal miidiyaa irratti waraana kan hin jedhamnetu banamaa jira. Feesbuuka kana yoo ilaaltan dirree waraanaa ta'eera. Dirree waraanaa sana keessa jirtu jirra. Moocalli mannee kun homaa miti jennee mannaa. Uummanni biyya keessa jiru sooshaal miidiyaadhaaf aksesii hin qabu. Nu warra jala jirru kun warri sanaaf aksesii qabnu irratti bobbaanee qabsoo saba kanaa diffeendi gochuu, ittisa irratti gochuu, yeroo barbaachisaa ta'etti immoo offensive action fudhachuu, wal gurmeessuu. Inni kuni wanti nuti hojjechuu dandeenyu keessaa tokko jechaadha. Uummanni keenya biyya keessaa immoo kana hundumaatiifuu carraa waan hin qabneef maas miidiyaatu isa barbaachisa jedhamee kunoo nullee Oromiyaa News Network yeroo dhiyoo kana keessatti qaabnee miidiyaalee kan biraas qaabamanii biyya keessatti darbaa jiru jechaadha. Kana irratti illee miidiyaa dhaabbatan kana keessumaa miidiyaa nuti amma dhaabnee fi sagalee bilisummaa Oromoo reediyoo adda addaa akkasumas tiiviilee adda addaa jiran kana tumsuudhaan ijaaruudhaan kun maaliif kana goonu sammuu bilisoomsuu, sammuutu bilisoomuu qaba. Bifa artiitiin amma kaleessa godheen gadda warra wallisaa turan kana yoo ilaaltan waboo kumaalooree jedhu miti. Isa kana bifa artiitiin, bifa muuziqaatiin, bifa walalootiin, bifa baacootiin wanti dhiyaatu kun qaamuma sammuu bilisoomsuu kanaa jechaadha. Kan biraa dhaamsini asirratti waa'ee sammuu bilisoomsuu irratti dhaamuu kan inni barbaadu hooggantoota amantiitiif. Hooggantoonni manni amantii tokko mana itti waaqa ofiitti galateeffatanidha.
karaa biraa immoo karaa bakka itti sammuu bilisoomsan yookaan sammuu itti doomsan ta'e argina jechaadha akkuma isin ilaaltan. Hooggantoonni amantii keenya kan sammuu saba keenyaa bilisoomsanii uummata kana akka inni falmatu taasisan ta'uu qabu malee kan doomsan ta'uu hin qaban. Kan adoochan ta'uu hin qaban. Fakkii Maartin Luther King ta'uu qabu. Fakkii Dr. Muhammad Rashad ta'uu qabu. Fakkii Sheikh Bakri Sabaloo ta'uu qabu. Fakkii Musee ta'uu qabu. Fakkii Luba Guddinaa Tuusaa ta'uu qabu. Fakkii Mahatma Gandhi ta'uu qabu. Fakkii Desmond Tutu ta'uu qabu. Hedduutu jiru hogganoonni amantii kan dhugaadhaaf dhaabbatan. Siyaasa miti kun saba gabroome tokko saba haqa qabu tokkoo fi dubbachuun karaa waaqaati. Karaa waaqaa kana jedha. Waaqatti amanna yoo ta'e haqaaf dhaabbachuu qaba. Isa kanaa fi dhaamsa kanallee waa'ee sammuu bilisoomsuu irratti ilaalchisee isa kanan dhaamuu barbaadaa jechaadha. Haa ta'uuti sammuun kun bilisoomee yoo hin ijaaramin qabxii kun lammaffaati. Yoo hin ijaaramin gatii hin qabu. Ijaaramuu qabna. Kunoo isin warra adda bilisummaa Oromoo keessatti ijaaramtanii jirtu. Waboo ijaarrattanii jirtu. Ijaarsa. Qeerroo ijaarrattanii jirtu. Ijaarsa. Dhaaba adda addaa keessatti ijaaramuun dirqama. Koominitii keessatti illee ijaaramuun dirqama. Waldaa adda addaa keessatti waldaa dubartii, waldaa dargaggoo, waldaa qorannoo Oromoo, waldaa ogeessota Oromoo, waldaa adda addaa kana keessatti abooshaa keessatti illee hin ijaaramtu taanaan isa ijaarame saba xiqqaatu olii gadi si hoofa. Kanaafuu manatti galtee hin taa'in hin jedha. Isin warra dina keessa jirtaniinis ta'ee warra manaa dhaggeeffatu kanan jedhu manatti galtee taa'uun gabrummaadhaaf jilbeeffachuudha. Jilbeeffachuu hin qabdu. Amma lubbuun si keessa jiru falmachuudha qabda. Karaan itti ijaaramuudhaan yoo hin ijaaramne qooma tokko gatii hin qabu. Tokko immoo jechi tokko jira kan yeroo hundumaa naaf hin liqeeffatu. Ani siyaasan jaalladhu, ani siyaasan barbaadu akka ani ilaalutti jaarmiyaan adda bilisummaa Oromoo jaarmiyaa siyaasaa miti, jaarmiyaa bilisummaati. Jaarmiyaa siyaasaa jechuun isicha karaa siyaasaa dorgomee kan akkuma Republican Party, Democratic Party aangoo qabachuuf warri kun aangoodha barbaadu. Addi bilisummaa Oromoo fi jaarmiyaaleen bilisummaa Oromoo kan isaan barbaadan saba gabroome sana gabrummaadha jalaa ba'ee akka inni aangoo qabatu dandeessisuu, akka inni waan sarratti ajajaa akka inni ta'u dandeessisuu. Qabsoo bilisummaa dhaggeessine malee kuni kan siyaasaa miti akka inni ilaalu. Kanaaf itti seenaatu hojjedha. Ala dhaabbatanii hidhiituun yookaan manatti galanii taa'uun yookaan immoo akka otooti waa tokkollee hin godhin Waaqayyo kun ofuma isaatii dhufee si bilisoomsu cherchitti galuun yookaan immoo masgidatti galuun hin ta'u. Waan feetan jedha. Dhaqaa fi sagadaa Waaqayyo kan kadhadhaa. Cherchiinuma kana keessatti galeeruma jilbeeffadhee galgalaa ganama kadhadhee Waaqayyo itti qofaa dhufee na bilisoomsa inni jedhu anaaf naan liqinfamuu. Kana akka dhaamsaatti illee dabarfachuun barbaada jechaadha. Sadaffaa dhaadannoo tokko yaadadha Bardarbii keessa. የነቃ የተደራጀ የታጠቀ የህዝብ ማሬ ያሸንፋል። የነቃ የተደራጀ የታጠቀ አማ የነቃን ደመቂን ሰን ስለዱበት ሰነድ የተደራጀን ኢጃርሰን ስለትድበት ከነ ማልተፈ የታጠቀ ሰነዱ አፈቻ ሂደት መለንተው ዲንግ ከትለኝ ስታንተው
hidhachuun dirqama. Argitanii karaan itti sabni gabroome tokko bilisummaa isaatti argatu karaa adda addaatu jira. Qabsoon bifa adda addaatiin gaggeeffamuu danda'a. Fakkeenyaaf fincila uummataa kan amma kun qeerroo keenyatti gaggeessaa jiran kuni daandii itti qabsoon itti gaggeeffamu keessaa tokkodha. Haa ta'uuti biyyatti fincilli uummataa kun matuma isaatiin uummata galagalchee jira. Fakkeenyaaf Tuniisiyaa, Egypt, Masrii yoo fudhattan finciluma uummataatu galagalche. Bakka biraatti immoo fincilli uummataa sun gara hidhannootti jijjiirame. Liibiyaa fakkeenyaaf fudhadhaa. Fincila uummataatiin jalqabame wantooti deeggarame sana hidhannootti deeggarame hidhannoodhaan kufe Mahammad Gaddafi. Siiriyaa fudhadhaa. Hin xumuramne malee fincila uummataatiin jalqabame. Garuu ammaa onaa hidhannootiin gaggeeffamaa jira. Kan kun maal nutti argisiisa? Fincila haa kaafnuyyuu malee qeerroo keenya haa abdannuyyuu malee qeerroo duwwaa kana akkasumatti harka hafiitii jala dhaabbadhuuti rasaasa jala dhaabbadhuuti mootummaan sirraa buqqaati jedhanii of gowwoomsuun hin ta'u. Hidhannoo qopheessuu barbaachisa. Hidhatte malee bakkaan ga'uu hin dandeessu. Qabsoon bifa adda addaatiin geessifamuu hin danda'amu. Hidhannoo kana faana egaa qabxii qorfafaatan deema. Wanti kan biraan kan mataa nama hooqu maali? Tokkummaa dhabuumsa. Akka sabaatti waliin gabru. Waliin kufu. Har'a garuu sooshaal miidiyaa kana irratti wanti nuti arginu yeroo inni tokko qawwee qabatee bosona keessaa lolu inni kaan immoo addana taa'ee itti qoosu. Lakki hin jiru iyyuu wanti qawwee qabate iyyuu hin jiru. Yoo jiraates immoo hoo innoo akka warra yaabaluuti. Inni akkanadha. Inni sanadha. Ani dhugaadhaa qabsoo adda bilisummaa Oromootiin gaggeeffamu waraana bilisummaa Oromoo guutummaa guutuutti nan deeggera. Maaliif hin deeggeramu? Haa ta'uuti warrumti kaanillee otoo fakkeenyaaf waraana qabaatanii maal rakkoonsaa? Waan kan biraa waan hin jedhu tokkotu jira. Jaarmiyaa tokko qeequu ni dandeessa. Garuu jaarmiyaa ofii keessa hin jirre kan hin ijaarre kan maallaqa itti hin baafne mana kee teessee arrabsuun mirga itti hin qabu. Inni keessa jiru sun, inni itti ijaarame sun, inni maallaqa buusu sun qeequu danda'a. Yoo qeequu barbaadu kochuutti seeni. Yoommoo keessa hin jirtu ta'e adabadhu taa'i yookaan immoo jaarmiyaa mataa keetii kan ofiitti ajajju qopheeffadhu. Maaliif kan nama abaarta? Kun hin ta'u. Lammaffaa faashina tokkotti immoo jira beektu kan sooshaal miidiyaa kana irratti ni dhaggeeffatu. Waboodhaan hin jaallanna nuti. Waboo hin jaallanna. Nu kan nu jibbine warra isa hoogganu sanaa. Rabbi isinitti haa agarsiisu. Namicha isa qawwee qabatu hin jaallatu. Namicha isa immoo kootuu gabroomteettaa jedhee barsiisee, leenjisee, hidhachiisee, hoogganee, bobbaasee isa immoo hin balaaleffatu. Hin taa'u. Hin ta'u. Hin ta'u. Qeequun dandeessa. Itti seenii qeeqa. Si galee? Kana kuni tokkummaa keenya yeroo jedhu nuti jaarmiyaa siyaasaa adda addaa keessa akka jiru ni beekna. Haa ta'u maal hojiitu jaarmiyaa isa tokko irratti dhagaa darbata. Yaada adda addaa akka qabnu ni beekna. Haa ta'u rakkoo qabu. Gaafa politikaal paartii uummannee dorgommii siyaasaa gaafa goone gaafa sana keessaatii uummanni kan barbaade filatu. Har'a garuu gabrummaa jala jirra. Yeroo inni tokko lolu, inni tokko taa'ee jilbatti bishaan naqu, inni kuni akkamiti waliin dhaabbannu. Isin warra addana jirtan kun adda bilisummaa Oromoo deeggartanii dhuftanii waan dhaamsa nama dabarsaa jiru kuni natti fakkaataa amma laayivii darbaa jira. Warri manaa dhaggeeffattan, warri addunyaa kanarraa bakka hundaati dhaggeeffattan
kan isin gochuu qabdan jaarmiyaa tokko keessallee yoo hin jiraanne dhagaatti hin darbatina waliin kufnee waliin kaana. Kana inni dhumaa qabxii qoodus sadaffaan inni dhumaa waa'ee waraanaa dubbanneera. Waraanni immoo waa barbaada beektu. Dinagdee barbaada. Leenjii barbaada. Bakka itti leenjisan barbaada. Qawwee barbaada. Uffata barbaada. Wanta adda addaa barbaada waraanni. Sun immoo dinagdee barbaada. Waa'ee miidiyaan lasina dubbadheera. Miidiyaan illee dinagdee barbaada. Wanta hundumaatii fi dinagdee murteessaadha. Kanaafuu warra dana dhuftan kun akka natti fakkaatutti egaa waan dandeessan hundumaan bira dhaabbachuudhaaf kan dhufne natti fakkaata. Warri bakka biraatiin nu dhaggeeffattanillee waraana barbaaddu yoo ta'e, bilisummaa barbaaddu yoo ta'e, maallaqa keessan biyya nagaa jiraanna, biyya hojjetan jiraanna, dhugumaan nutti hirkachuu danda'a ta'a. Dhugumaa waan silaati godhachuu qabnu sila makiinaa lamatu qabaachuu nurra jiru tokkittiidhaan oofna ta'a. Wanti tokko nurratti garuu biyya nagaa keessa, biyya badhaadhinni keessa jiru keessa waan jiraannuuf yooma waan fedhe nutti hanqatellee dinagdeedhaan qabsoo kana bira haa dhaabbannu. Ammini 1 2 3 4 5 jedhee isinii hime kun hundisaa wanti nuti addana teenyee dalaguu dandeenyudha. Hojii manaa isinii kennuudhaaf kan jedhuun kana dubbadhe waan na dhaggeeffattaniif galatooma. Galatoomii Dr. Moosisaa akkuma dura isinii jedhe namni waa beeku waan jiru hin qabu. Dr. Moosisaa maatimaata shimmaafaatii gaariidha. Kanaaf yaada isaa akka gaariitti sassaabatan. Tiimiin keenya inni guddaan ijaaramuu, hidhachuu, bilisummaa Oromoo ijaaramaadha. Garuu jajjabaachuu qabaata kan nuti waliin jechaa jiru. Akka adda bilisummaa Oromootti iyyuu caasaa dheeraa, caasaa bal'aa kan komaan jiru biyya naannoo Gaafa Afrikaa keessa. Warri keessa jiru, warri yeroo yerootti hojii isaa kana hojjetu akka gaariitti beeku. Addunyaa maratti caasaa diriirfatee caasaa kan akka gaarii sochoosee kan hojjetaa jiru adda bilisummaa Oromoodha. Kun ga'aa miti hawaasi keenya kana keessatti haa hirmaatu, hawaasi keenya kontribiuutaa godhu, amma sadarkaa jaarmiyaa duwwaa ijaarutu ta'e amma sadarkaa biyya ijaaruutti biyya ijaarraadha. Isa kan ummati keenya akka siiniis nu fudhatuu fi hidhachuu qabnaa, dammaquu qabnaa, ijaaramuu qabnaa. Yanaqqaa የተደራጀና የታጠቀ ያሸንፋል. Isa kana jabeeffannaa jechuudha galatamu Dr. Moosisaa. Gara sagantaa isaatti yeroo darbu dhaamsa keenya irraa bakka bu'aan adda bilisummaa Oromoo kora kanarratti dhaaba keenya bakka bu'ee miseensa hoogganaa keessaa namichi jiru Odaa Tasee as ba'anii dhaamsa yeroo nu dabarsu Odaan as madda. Sagalee hiyyummaa bareeda iddoo baratoomaa tokko taayidaa tokko dhaabbatuudhaa kanaan rakkatteetummaan silaa dhaabbachuullee barbaade hundumaafuu waluma dhaga'uudhaatu dursa beektu.
Egaa dursee jaallan kophii kana qopheesse gara dubbachuu barbaada. Jaansee isinis kan yeroo boqonnaa waan guddaa magaalaa kana keessa deemaa jira. Kana dhiiftanii asitti argamu keessatti hedduu baratu waan jiru barbaada. Egaa amma maqaa biyyaa fi maqaa hordoftoota adda bilisummaa Oromootiin waa xiqqoo takka jechuu barbaada. Horatti deemaa jirra. Sadarkaa nuti ammaan sadarkaa deemnu kun sadarkaa guddaa, sadarkaa barsiisaa, sadarkaa adda bilisummaa Oromootii fi qabsoon bilisummaa Oromoodhaa dacha'uu hin dandeenye keessa waan geenye jecha seenaa keessa xiqqoo ishee tokko isin ofuudhaan barbaada. Egaa qabsoon bilisummaa Oromoodhaa kan adda bilisummaa Oromoodhaan gaggeeffamu kuni kora isaa afuraffaa irratti sagantaa baafatudha. Sagantaa kana keessaa inni guddaan waraanaan bifaa fi aayinaan cimanii argamu. Inni itti immoo irraalee konsuulee waan kana akkamii godha? Achi waan goota ta'uu goota bareedaa. Egaa waraanaan inni guddaan sadarkaa guddaatti xiyyeeffanne waraanaa kaan jaarmaya akkuma immoo waan sadeen isaan afaan Amaaraatiin tuqan kana keessatti inni guddaan nuti xiyyeeffanne Oromoon heddumina qabdi miliyoona hanganaa jenneetti dhaadachuu qofa osoo hin ta'in heddumina keenyaa karaa humnatti jijjiiruu qabnaa kan yeroo irratti xiyyeeffanne. Inni kaan fincila diddaa gabrummaati. Qawween kan tokko jaarmaya siyaasaan karaa lammaffaati. Sadaffaan immoo mootummattiin sanii uummata keenya akka barbaaddetti bulchuu akka hin dandeenye. Naannoo san hanga barna wal godhuu irratti xiyyeeffanne jechuudha. Kana jechuun maali? Galiin isaa Oromoon yoo mirga ishee argate malee, Oromoon yoo bilisoomte malee biyyattii san dhiisiitii gaanfummaan Afrikaatu nagaa argachuu akka hin dandeenye agarsiisudha jechuudha. Egaa waan sadeen kanaan kaa'amu jechuudha. Kana keessaa karaa waraanaatiin akkuma beektanitti yookiin dhageessanitti gaaga'ama hedduutu nurra argame. Gariin kan diinaan hojjetame sun eegamaadhaa waan beekamu gariin kanuma keessaan irratti hojjetamedha. Waraanni keenya ni jaarragannee olii gad deemuudhaan Oromoon waan qaban irraa maaliif isaanii afaan qabanii waan kanan qabu yookiin waraana ijaaramee hiriiraan wayyaanitti yeroo gahu teenyee yeroo booyaa turre keessa dabalate jechuudha. Seenaa tokko. Akkasuma haa ta'u obsaa fi murannoo qabsaa'ota bilisummaa Oromootii fi jaallan keenya deeggartoota keenyaan yeroo ammaan kanaa waraana bakkaa siqe dhabame jedhamee diinninis kan fira fakkaatee Oromoodhaaf hin jeenutti dhaadachaa ture bakkatti deebifnee daran dachaadhaan bifaan aayinaan miidiyaa adda addaa irratti yeroo tokko tokko bahuu magartanna fakkaata. Wayyeessuu qofa osoo hin ta'in operational zone kan jedhamu. Naannolee tarkaanfiin itti fudhatamu naannolee waraanni keenya itti qubatee itti leenjifamee sochiidhaaf itti deemu babal'isuudhaan sadarkaa hin tuffatamne geenye kan irra fuuldura isin tokko kana jechuudha.
Egaa karaa waraanaatiin kan jira. Kana malees moodattiin dhufaa yeroo fincila diddaa gabrummaadhaa dubbannu ittisni biyyaa humna hin beekamne maqaa jedhuun tarkaanfii adda addaa laaleessaa kanneen wayyaaneedhaan qajeelfamni kennamee fi uummata keenya bassaasu hiraarsu irratti tarkaanfii tuffatamne godhatee jira. Egaa kana keessatti adda bilisummaa Oromoodhaa reetoo isaan irratti kunoo nam tokko asii ajjeefna yaa nam tokko asii ajjeefna jeetuma dubbataa kan jiru jechuudha ture. Nuti garuu kaalkuleetii parpalli waan goone namoota bassaasa tahanii uummata keenya hiraarsaa jiran karaa raamessuudhaan fincila diddaa gabrummaadhaaf karaa xara fuudha ture jechuudha. Warri hin beekne waa meeqa jaamnee ammallee Facebook irratti jira. Egaa karaa waraanaatiin kan karaa jaarmaa fi siyaasaa akkasumas immoo dippiloomaasiidhaan hamma dandeenyee dhaabota mirga dhala namaatiif falman bira dabarree mootummaalee adda addaa ulaatu danda'uudhaan keessaafuu yeroo kan paarlamentiin murtiilee ciccimoo sadarkaa wayyaanee irratti dabarsitu geenyee jirra. Kan biroo soolaa dhadhaawatuma jirra. Garuu interest waan ja'aniitu jira. Hanga ati gartee humna taatee humna abdachiisaa taatee ifin agarsiisinitti mootummooleen adda addaa osuma beekanuu haqallee qabaachuu ta'e osuma beekanuu intarestii isaaniitiif gara diinatiif ciilleeffachuun nama jira jechuudha. Egaa kana jijjiiruudhaaf humna ta'uu keenya agarsiisuu irratti hojjechaa jira jechuudha. Itoophiyaa yeroo jedhamu Oromiyaan sadarkaa duratti dirree kubbaa abbaan fedheef taphatu osoo hin ta'in mata dureedhaan uummata beekame biyya dhaabuudhaa fi biyyeefillee bulchuudhaaf dandeettii uummata qabu ta'uu isaa garsiisuudhaaf tattaafachaa jirra. Kanaas garsiisaa jirra amma tokko jechuudha. Egaa akkuma reefu jedhetti humna keenya guddina keenya gara humna jijjiiruu akkuma jedhetti inni yeroo 2005tti fincila diddaa gabrummaadhaa kana labsinu adeemsa keessatti tarkaanfiin adda addaa fudhatamtee wanni baramee hedduutu jira. Dhawamuunis nima jirti. Haa ta'u malee kana keessaa wanni irratti xiyyeeffame tokko mooraa qabsoo Oromoodhaa jabeessuu kan jiru ture jechuudha. Amma sadarkaa nuti jirru kun amansiisaa waan ta'eef jecha inni keessaa seenanii sadarkaa iftuuwwan deebisuu hin dandeenye waan ta'eef jecha ofirratti amannee abdannees mooraa kana jabeessuu qabnaa kan jiru irratti xiyyeeffachuudhaan kan duraa dhaabota siyaasaan illee fakkii tokko waliin qabu kanneen nu keessaa bahan dubbisuu jalqabne jechuudha. Kana keessaa amma tokko milkoofnee jirra, amma tokko sitti milkoofne. Egaa adda bilisummaa Oromoodhaa fulaan cufaadhaa naman barbaadu angoof maarree kan jiru kana adda bilisummaa Oromoodhaa hojiin akka sirrii hin taane agarsiisuu qabnaa kan jirurraan jaallan qaama ta'umsaa jedhanii achi bahan koree yeroodhaa jedhanii achi bahan gurmuu qabsaawotaa jedhanii achi bahan wajjin haasofne awwaan goonni sun wanni barbaadu uummanni keenya bilisoomuudha. Waliin qabeenya keenya dandeettii keenya walitti fidnee haa hojjennu jechuudhaan yeroo ammaan tanaa kana hunda walitti deebifnee dhaabota kanaa wajjin qabsootti tufaa jira jechuudha. Egaa kan hafan hedduudha.
wanni isin gaddisiisu osuma wajji haasofnu kalamaa sadi ta'ee nuti deebullee nu mata dhugaa waliin mooyyaan masakka islamiyaa osuma wajji haasofnu lama taane gaarii faa dhufu rakkoodha hedduu rakkoodha akka namni aadaa laalu kanaaf egaa adeemsa keessa immoo wanni baranneetu jira wanni baranne tokko adda bilisummaa Oromoodha Oromoon dhiigaan lafeen biyyaan silaa waan uummata isa taasisu hunda guutee uummanni Oromoo akka argametti beeka. Egaa amma rakkoon jirtu maali jedhu? Rakkoon jirtu dhaabootuma gamanaa hinaaffaastee karaa adda addaatiin babahanii akka waan Oromoo hunda bakka bu'anitti akka yoo isaanii wajjin walii galame malatti Oromoon hin bilisoomne wayitti akka waan isaan kaarbii isaan buqqaafatan kuni hojiirra ooluu baate yookaan angorra ta'uu baatan yookaan immoo karaa adda addaatiin dhaabni adda bilisummaa Oromoodhaa dhabamee yookaan immoo laaffatee isaan bakka bu'an malee Oromoon akka hin bilisoomnetti warra laalantu hedduu rakkisaa ta'e. Egaa wanni baranne achi keessa rakkoon bakki jirtu dhaaboota jedhanii warra babahanii deeman keessa malee Oromoo keessa Oromoon Oromummaa isaatiin mataa ol qabatee yeroo itti deemu amma deemaas jiraas. Egaa sanis hin dhiifnee irrumatti hojjechaa jirraa kan biroo dhiisitti kan kaayyoodhaanillee waliin fakkaanne warra akka ODF wajjinillee haasaa jiran egaa tarii miseensonni keenya gurguddoon kan dalagan jira uummanillee keessa kan dalagan jira kaayyoon keessan tokkotti maaluma abbootii yeroo keessan balleessan kan jaabeessuma jira jechuudha. Haa ta'u malee hojii keenya hagee maalirra walii galta. Uummata keenyaaf waa godhuu dandeenya. Silaa kaayyoon galiin keenya tokkoo miti. Galiin keenyaaf galittuu wanni waliin hojjechuu dandeenyu maalii kan jiru yeroo wal gaafannee tullee jira jechuudha. Wanta katakallee lafa ol kaayannee jira jechuudha. Walumaa galatti adda bilisummaa Oromoodhaa waan hojjetu waan silaa godhaa jiru himachuu dhabuudhaan yakkamu malee hojjechuu dhabuudhaan yakkamuu hin danda'u. Ammaas taanaan Feesbuukii kanaan irratti midhattu kan abaaramaa jiru beektuun adda bilisummaa Oromootii gariin ergamtoota wayyaaneeti amma qullaa itti dabraa jira koree hojjaan moosisaan jeetti achi jalaa kijibdu maarre warra jajjaanii warra isaniituudha jechuudha. Waan hin hojjennetti abbaa hedduudhaaf yeroo xiinxaltuutillee heddummaatee ture keessa keenya jechuudha. Ammoo maal akka jalatti hojjennee beektu. Kan lafarratti hojjetu adda bilisummaa Oromoo kan diinni sodaatee yeroo adda addaatti labsatti baasu adda bilisummaa Oromoo kaanii fi warraa keenya xiinxalaa ta'e gargaraan overnight jechuudha. Egaa kanallee dubbachuu barbaadu haa ta'u malee waan keessa dabraa jiru silmaa himuudhaaf waan immoo sadarkaa moontu geenye walitti qabsiisee akka beekaniif akka gartee xiqqollee taatu hubannoo qabaatan gochumaaf. Egaa karaa jaarmoota adda addaatiin wajjin haasofnee garuu sagantaan keenyaa fincila diddaa gabrummaadhaa mootummaan kun biyyattii sana akka bulchuu dandeenye godhuudhaaf uummanni keenya humna tokko dhaadannoo takka jalatti hiriiruu lammaffaa immoo yeroo diinatti xiyyeeffatan kana akka kamiif duubaan miidhanuun harkifne hin jiraanne gochumaaf jechuudha. Amma tokkotti milkoofne amma tokkotti milkoofne. Hayyee kun kanaan as geenye kan karaa Oromootiin jiru irratti hojjennaa amma fincilli kun immoo daran akka jabaatu gochuudhaaf
Oromiyaa qofa keessa osoo hin ta'in saboota biroo keessatti illee bal'isuu qabnaa kan jiru irratti karoorfanne jechuudha. Saboonni naannoo san jiran hedduudha. Haa ta'u malee kanneen kaayyoo wal fakkaataa qabu. Kanneen immoo haati qaafaa guddatu qawwee qabaatanii lolan irratti xiyyeeffanne jechuudha. Tokko akka isaanis falmaan uummata Oromoodhaa haqa isaanii sarbuu osoo hin ta'in haqa ofii dhiyeeffachuu qofaa akka ta'e uummata isaanii akka barsiisan. Lammaffaa immoo fincilli biyya san keessatti deemaa jiru Oromoo qofa osoo hin ta'in isaanis bilisoomsuu akka danda'u uummata isaaniitiif akka himan. Danda'an bira dhaabbatan dadhaban immoo dhagaatti akka hin darbine taasisu ture jechuudha. Haa ta'u malee sagantaan hamma xiqqaadhaan jalqabame kan guddatee biyyattii san harka 67 akka hammatutti ta'e jechuudha. Beenishaangul, Sidaama, Gaambeellaa, Ogaadee wajjin tumsa waliin tolfachuu qofa osoo hin ta'in joint military exercise jalqabuudhaan 67% of the land uummata heddumina uummataanis already dhaabootni kunii akka bilisoomanitti lakkaa'uudhaan irratti hojjechaa jiru jechuudha. Kuni yeroo fincilli diddaa gabrummaadhaa kun jajjabaachaa dhufetti keessaafuu yeroo fincilli kun karaa xumura gabrummaatti tarkaanfachaa dhufe keessatti dhaamsa miidiyaalee adda addaatti dhaaboonni kun uummata isaaniitiif labsaa turan karaa adda addaatiinis immoo isaanis fincila kakaasuudhaaf tattaaffiin isaan godhaa turan sila argaa jirtu kan hin barbaadu haa ta'u malee gargaarsuma nuuf ta'e jechuudha. Wayyaanee waan qabdu waan dhiiftu addaan wallaante sadarkaa labsa hatattamaa fa'aa labsuudhaa deesse. Kungaa waliin reefu isinii himi humna hin beekamne jedhamee tarkaanfii bakka adda addaatti fudhataa ture san wajjin. Tarkaanfiin suni sekuriitii wayyaaneedhaa gurguddoo irratti kan fudhatameedha. Kaan gartee kan diniinaa fi sodaachisaan keessa hambifamee osoo lakkaa'aman jechuudha. Ijoolleen teenya with minimum sacrifice gaadama xiqqaadhaan biyyattii san keessatti akka barbaadde burraaqaa abaa'ootiin bulchaa. Mirgi keenya eegamuu qaba jettee baatee garsi humna ta'uu isii uummanni Oromootiif gaafiin isaa gaafiin mirgaa, gaafiin lafaa, gaafii Oromummaa akka taate magaalaa tokko sadii keessa osoo hin ta'in Oromiyaa guutuu keessatti garsiisuu dandeesse. Kun qabsoo Oromootii fi walumaa galatti uummata Oromootiif injifannoo guddaa ture jechuudha. Egaa akkuma reefu jetti waa hedduu waan hin himanneef jecha waa hedduus immoo waan gartee nuti kaalkuleet herreynee gaaga'ama isaatii fi fafaa yookaan immoo bu'aa isaa gamana laallee hojjennuuf jecha waan nuti irraa qusanne waan hojjetamu ifiin yaamuun jalqabame jechuudha kana keessatti. Akkuma reefu jetti kaanuun asii xiinxalaa waan takka quban qabu warra hirriibuma irraa ka'ee xiinxalaa. Osuma xiinxalanuutu boodammoo wanni isin ajaa'ibu xiinxaltootaatiin dhufe. Hayyee isaan haa xiinxalanii nuti hojii keenya hojjenna jenneetuma itti fufne jechuudha. Egaa sadarkaan
adda bilisummaa Oromoodhaan yeroo ammaan kanatti jiru kan dabree bifni jijjiiramee haa dhufu malee hundi isaa obsaa fi murannoodhaan keessaa bahuudhaan yeroo ammaan kana keessatti kora sabaa irratti qophaa'aa jirra, kora sabaa qopheeffachaa jirra, humni keenya daran dachaan jabaatee akka deemuu qaba keenyaan abdii guddaa qabne. Kan falfalu osoo falfaluu kan maal jedhan jettan sana jecha tokko jira beekte kan ta'e akkasii tana dubbiin garuu wanni ta'u ifaan ifatti bashaqqeessatti wanni isinii himna kanneen karaa paaltookiitiin isin argaa jiran yookaan immoo feesbuukidhaan isin argaa jiran kanneen birootiinis isinii miti immoo sabboonota hin baanu addi bilisummaa Oromootii fi qabsoon bilisummaa Oromoodhaa sadarkaa abbaan fedhe dachaasuu hin dandeenye geessee jirti. Kun dhaagannoodhaan miti. So'aata kan qabaateen kaan waraana dhaabuu tattaafataa kaan asumaa paaltookirraa adda bilisummaa Oromoodhaa dhabamsiisaa wayyaaniinis akkasuma jetti kana hunda keessa dabruu kan dandeenyeef hogganoota murannoo qabaachuu qofa otoo hin ta'in miseensota obsaa fi murannoodhaan dhaaba kana bira dhaabbatan qabaachuu qofa osoo hin ta'in deeggartoota sabboontoota ilmaan Oromootiin akka ta'e adda bilisummaa Oromoodhaa guutuutti. Kanaaf hedduu isinitti hin dheeressu kanneen takkittiin isinii dhaamuu barbaadu bara dhufu bifa haarayaan adda bilisummaa Oromoodhaa humnaawee jabaatee biyya keessatti sadarkaa amma irra jiru sana daran ijaaree akka wal agarree waa isinii hangaan dandeessanii himu abdiidhaan qabaa ammaaf garuu ammaaf bakka jenne san hin geenye nu obsaa nuus gargaaraan isinii jechuu barbaadaa galatooma. Jaanodhaa iddoo galatoomii egaa dhaamsa isheedhumaa sana qalbeeffataniitu jedhee yaadaa bakka amma geenyirraa tarkaanfiisa murteessaatti achi tarkaanfachuudhaaf nu gargaaraadha. Hawaasni Oromoo nu qaanfachiisee hin beeku waggaa waggaadhaan yeroo yeroodhaan hawaasa kana qabsoo kana akka jiraachise jechuu dandeenya. Keessumaa warri naannoo kana yeroo dheeraa turre biyya alaa kana keessatti muuxannoo kan qabnu barreen gaddaa bakka kanatti jedheera itti boonuu qabdu. Kiisha keessanii baaftanii mootummaa World Bank, IMF, European Union biliyoonaan fudhatee nu lolaa jiru 1,200 walitti buufannee mootummaa ammas nu lolaa jirra. Oromootu mo'aa jira. Isa kanatti boonuu qabdu. Inni kun itti fufa. Inni kun itti fufa. Inni kun harka hunda keenyaa jira. Ammas taanaan kiishuma keenya kanaa baafnee warra World Bankiidhaan deeggaramee nu lolu ni injifanna. Isa kana argaa jirra. Waggaa kana keessa waan hedduutu ta'e beektu. Erga barreen gaddaa asitti wal agarree kora barreen gaddaa asitti kora godhannee baatii 2 booda masaakariin Bishooftuu kan inni ta'e. Sana boodas kan ta'e hogganoota hayyoota Oromoo kan jaarmiyaa biraallee haa ta'an kan isaan hidhanii hiraarsan hiubileet nu gochuudhaaf harka hidhaniitu televizyiiniitti mul'isu. Hogganoota keenya, hayyoota keenya. Kun dhimma jaarmiyaa duwwaa miti dhimma Oromummaati. Kun nama tuffachuudhaaf Oromoo hiubileetii gochuudhaafidha. Kanaaf nu dhukkuba. Dhalli Oromoo beekaan Oromoo tokko akka kanatti yeroo hiubileetii ta'u nu dhukkuba. Inni kun xiiqii nutti horuu qabaa, qabsoon galma isaa ga'uu qabaa.
Kanaaf jaal odaan nu gargaara jedha. Gama sanatti ce'aa jirra. Jaal odaan maddira galatoomii galata kee bilisummaa ta'u jedha. Gaaffii deebii waan sagantaa jaal odaa bakka lamatti kunneen dhiyeessinaa ibsa kanatti kan booda irratti aanee mariitti deebina. Gaaffiin hedduun yaada hedduun akka ka'u ni beekna. Jaalli sammasitti qophaa'a. Kanaaf sana gidduutti sagantaalee biraa galchinaa. Jaal odaan galatoomii amma magaalaalee lakkuu kana beektu jaarmiyaa kana qabsoo kana timmisee kana siin ga'ee miseensa isaa duwwaa miti hawaasa keessaa caayaalee dubartootaa kanneen eenyuun caalaa wareegama kaffalaa jiran qabsoo kana siin ga'an isaanii torban kana guutuu keessummaa ka keessumsiisuu horiis kan baasuu qabeenyaanis kan tinnisu isaan. So waan xiqqii hojjechaa jiru. Amma isaan keessaa sagantaan gumaataatu jalqabinii dhaamsa qabna jedhu jaallan 3 yookaan 4 asbaanii waan nu dhaaman qabu. TV jaal saamiyaa gama waltajjii kanatti nafeeraa jaal saamiyaa TV kee waliin asna simadhaa. Jalsamia fi Jallasli karena semuanya aku seperti Jalsamia yang mungkin juga apa itu kabar Jallasli duraan Jallasli dura dabree haasawuun barbaadu akka isiin naajal qabduun fedha. Wahuma lamarratti yaada kennachuu barbaadu. Tokko qooda dubartoonni Oromoo qabsoo hidhannoo keessatti kennan, qooda dubartoonni Oromoo qabsoo hidhannootti ala kennan irraa xiqqoo barbaanna. Jaalatti Jallasliin jalqaba qabsoo hidhannoo keessatti dubartoonni Oromoo qooda akkam kennaa turan har'a homaan kennaa jiran. Konota fi miseensota adda bilisummaa Oromoo deeggartoota adda bilisummaa Oromoo hunda keessanuu galanni keessan bilisummaa haa ta'uu ja'a baga guyyaa kanaan isin keessa. Dhugaadha sabaan gabroonne gabrummaan dubartii Oromoo immoo dachaadha. Dachaan cunqurfamnee dubartoonni bilisummaa ni harkannaa barqabsoonni jaan dubartoonni qabamoo hedduu dubartoota Oromoo galatoomaa warri illaa fuudhee mana diinaa keessaa illaa fuudhee dirree lolaa keessaa illaa fuudhee nu keessa jiran isin keessa jiran. Qooda guddaa dubartiin Oromoo qabdi qananiirraa kaasee saartuurraa kaasee hanga jiyootitti qooda guddaa qaban jala keenya maaliif dubartiin qabsoo keessatti maaliif dubartiin akkana kutattee loltii jettanii yeroo takka if gaafachuu qabda. Tajaajila dhabdu dubartii tasafaraa irraa buqaasanii godaantu dubartii. Tobballeessa irraa ajjeesan dubartii. Ilma irraa ajjeesan dubartii. Meelaala. Tamana keessaahis waan diinni godhe aaratti bahu dubartii. Dubartiin Oromoo kanaatu qabsoo kanarratti isii cimsa.
Tanaan kutattee waan takka gahurraan isii barbaachisa. Dubartiin Oromoo qooda qabsoo keessatti meeqsin irti daggala keessatti osoo waa takka hin qabne qabsoo tana keessa osoo gamana kana ollaa jiran jedhe gamana ollaa jiran jedhe fuuldura kiyya ollaa jiran jedhe uumama rabbiin nuu kennee wajjin akka dhiira kofoo uffadhee hidhannoo hidhadhee yeroon deemu guyyaa oowwaa deemuu hin danda'u halkan qabbanaa'uu hin danda'u. Kan hunda keessa qaxxaamurtee arra akka qabsoo tana jiraachiftu fakkaattoonni isaanii godhanii galanii keessan bilisummaadhaan jira. Qabsaawaan rakkootu dhiiranaaf qabsaawaan abdii kutatu abdii kutachiisa malee sabni akka keenya gabroome sabni akka keenya dhiitame silaa warra ija keessa wallaaluun warra walarraabu malee. Qabsoon adda bilisummaa Oromoo mee 91 booda eega chaartara irraa baane booda gufuu akkam keessa qaxxaamuru. Hidharraa bahee jalqabaaf warri naafeere warra Minneapolis hedduun isin jaaladhaa galatooma. Guyyaa seenaa badii qabne takkaan na qunnan. Seenaan badii qabne na qunnamte anaa mana rakkoorraa dhufee diinni akkana godhe beeku. Dhaaba Oromoo Amaara wajjin hidhamne wajjin tokko tahee dhaabbatu nan. Guyyaa sanirraa ka'ee Minneapolis jaaladhe. Warri ulaa sassee hundi as seene. Arra dheessa jiran. Melaala hoggaa afur eegaan dhufe. Jijjiiraan kan bakka garsiif. Dhugaan bakka jirti. Warri nu arrabsanis dhugaan ni jirtii jedhan. Asli jibbineen ni kaasiree. Hin ta'u. Kaayoo sanitti eega amanan. Asli jibbineen kaayoo dheessuu hin ta'u. Kaayoon bilisummaan nu eeyyu ammoo takkitti tana qofaa beeka. Kaayoon tuqaan qabne gaafa Afrikaatiif furmaata qabdu kaayoo adda bilisummaa Oromoo taate. Tuuta jabaa laafaa itti eenyuun jabeeffate. Irraa dheesseeti moo dhahaatti darbeeti moo maaliin jabeesse gaafii mataa keessan tokko tokko wal gaafattanii. Adda bilisummaa Oromoo dhumaatii ilmaan keenyaa nuufi gaddaafaan dillisan. Qawween irratti darteessan silaa guyyaa san hangas takka duraan lafa jiraatte meeqa ajjeefti irreen diinii karaa Booranaatiin galteessan. Eenyutu laaffisedee dhaabni kun? Kalluunni bishaan keessaa gisee bahu jiraachuu danda'a? Hin danda'u. Rabbi sodaadhaa. Biyyi teenya gubataa jirti. Biyyi teenya bifa addaatti deebi'aa jirti. Ilmaan keenya dhumaa jirti. Sabummaan keenya dhabamaa jira. Duguuggaa shanii nurra gaggeeffamaa jira. Jaaladhaan dhugaa baala. Nuti warri diinni ergateefi warri diinni ergee dogongorsiise. Biyya abbaa isaa Tigraay dhufee naa kenna. Tigraay dhufee maal naa kenna? Finfinneen biyya abbaa biyyaati. Kibbarraa dhufee naa kenna. Naa kennuu danda'a? Qeeti. Anaatu isaa ergisee barbaachisaa. Intala abbaa biyyaa ana. Yeroo gabaabduu addi bilisummaa Oromoo san hunda keessa mulluuqee kutee arra kaabaa kibbaa tuulama keessaa geeraraa jira jaalatanii. Walakkaa Oromiyaa keessaa geeraraa jira. Icha kaayoo kanaan bilisoomna. Warra qabsoorraa dogongoraan hubannoo dhabaan aarii mana keessan yeroo Oromiyaan isin yaammatu yeroo waboonni dirmadhaa jettu daqiiqaa ammaan tararraa kaafee. Kanaaf qabsaawaan abdiin kutatu gumaa irreechaa ni baafna. Gumaan irreechaa gumaatiin baha. Oromiyaan
galatoomaa fayyaa tajaajilaa hedduu galatoomii awwaama tokkoon irratti hidhachuu barbaada hedduu haasa'uudhaaf miti. Gootummaa dubartoota Oromoo hoggaa itti booda deebinee yaadannu dhuma 70mootaa keessa gootittiin waraana bilisummaa Oromoo alaabaa faajjii adda bilisummaa Oromoo yeroo jalqabaatiif baha Oromiyaa magaalaa Jaajaa keessatti tafanniste tadiinaa buuftee ka Oromoo fannis Aadde Qananii Yusuf. Goototan dubartoota Oromoodhaa jalqaba warri qabsoo hidhannoo keessatti qooda olaanaa kannaan Daranii Yusuf Aadde Saartuu jaalattuu biyyaa faaya Oromoo magaalaa Cifraa hawwitee guutuuf qabsoon oowwaa jira. Loltee lolchiistee hankufee kaastee saartummaa dhugaa hojiin agarsiistee seera gammachuu jaalala ijoollummaa gadaa ijoollummaa seera gammachuu warraaqaaf kennitee biyyaaf dirmachuu. Addeen qabsoo isii maddii dhaabbattee diina daaraa gootee ifiifis kutte. Gootan dubartoonni Oromoo warri qabsoo bilisummaatiif mirga saba isaaniitiif wareega qaalii kannaan kanees bifa sanii turan arrabnee bifa sanii jiran. Daandii isaan dhiigaan taraaran xurree isaan lafee isaaniitiin taraaramsan irra deemnee galii isaan wareegamaniif san galmaan gahuun dirqama. Jalqaba 80mootaa gaafa magaalaa Jabuuti turre haawwan keenya bifa adda addaatiin waan hedduu godhanii warri arra lubbuun keessa jiranii fi warri addunyaa irraa galanis wanni isaan nu barsiisan akka mirga Oromummaatii fi kaayoo Oromootiif dhaabbannu kaayoo Oromoo gaa'ennu kaayoo gadii qabsoo bilisummaa Oromoo Oromiyaa abbaa biyyaa godhu Oromoo afaan qawweetiin